Hai hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa akkam jirtuu nagaa keessanii abbaa nagaa kochii galata waaqaa ta'uu har'a viidiyoo haaraa qabadhee dhufeera jechuudha. Waa'ee kaargoo irratti har'as kanani ibsa isinii kennu jechuudha. Kaleessa waan keessaa hambisee baay'ee jira jechuudha. Sirriitti isiniif ibsine. Kanaafiyyuu namoonni baay'een immoo gaafis gaggaafatanii jirtu. Kaargoo jechuun maal jechuudha jedhee kan gaafate jira. Meeshaa ergateen beeku natti fakkaata namni akkasii meeshaa ofiisaa taa'ee ofiisaa otoo hin galiin meeshaa ergateen beeku natti fakkaata. Kaargoo jechuun maal jechuudha jedhee kan gaafate jira. Kaargoo jechuun meeshaa kee karaa ittiin ergamu jechuudha. Meeshaa karaa ittiin ergamu kaargoo jedhama. Hiikumti isaa meeshaan karaa ittiin ergamu maal jedhama? Kaargoo jedhama jechuudha. Shortaan sarana namoota biyya sanaa yoo gaafatteeyyuu namni akkasii biyya Arabaa jirta taanaan kaargoon ergadhaa yoo jette Araboonni hundumtu beeku waan ta'eef isaanuu si gargaaruu danda'u jechuudha. Waa'ee kaargootii fi haala jiru hundumaa information isa kaan immoo sassaabbachuu qabda jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een immoo shaanxaa kiyyaa namaan ergachuun barbaade hiriyaa kootti kennachuun barbaade akkamidha kan jedhe jira. Hiriyaa keetti kennata taanaan hiriyaa makeetu akka kan shiititti foormii hundumaa si guutee si fuudhee galee gaafa galus si baasa jechuudha. Yoo akkasiin ta'u ta'e immoo ati iddoo sanaa yeroo ergitu achiin ergitu jechuudha. Nama as Itoophiyaadhaa fuudhu murteessaan asidha. Fakkeenyaaf biyya Arabaatii gaafa ergamu maqaa Arabaatiin ta'uu danda'a. Maqaa Arabaatiin ta'uu danda'a. Garuu Itoophiyaan naaseenuu silkii bilbila eenyutu irra jira, maqaa eenyutu irra jira. Nama sanatu dhufee si fuudha. Abbaan namoonni gaaffii akkasii gaafattan sirriitti caqasaa. Hiriyaa keetti ergachuu barbaadde taanaanii iddoo sana maqaa keetiinis ergi, maqaa Arabaatiinis ergi, maqaa madaamiitiinis ergi rakkoo tokko hin qabu. Garuu Itoophiyaatti nama si fuudhu dhufee akka shaanxaa kee nama dhufee si baasu kan barbaaddu sana maqaasaa kanatti irratti guutu, bilbilasaa kanatti irratti guutu jechuudha. Kanuma waraqaa eenyummaa isaa fudhatee dhaqeetu paaspoortiis ta'e paaspoortii isaa fudhatee dhaqeetu maqaan achirra jiruu fi maqaan paaspoortii yookaan waraqaa eenyummaa isaarra jiru wal biratti ilaalameetu kan inni fuudhamu jechuudha. Ani yeroon ergadhee duraa jechuudha. Obboleettii kootiin erge ture isa duraa yoo dursee as gahe jedheen jechuudha. Dhuguma dursee argee as gahe isheetu fuudhe waan ta'eef yeroo sana isaan maal jedhanii nama achi fuudhu nama biyya Itoophiyaadhaa fuudhu waraqaa eenyummaa isaa koppii godhee haa ergu jedhanii waraqaa eenyummaa isaa isheen karaa WhatsApp naa ergite jechuudha. Waraqaa eenyummaa ishee isaan immoo isaan foormii achirraa hunda isaa guuttatanii jechuudha. Akka kanaattidha warri namatti ergachuu barbaadan yookaan immoo hiriyaatti ergachuu barbaadan jechuudha. Inni kan biraa immoo jechuudha meeshaa wal fakkaatu yeroon jedhu kaleessa jechuudha. Fakkeenyaa fi birdilibsii gosuma tokko sadii yoo bittanii tokko bilisadha. Tokkotti qaraxa hin qaraxan garuu lama sahafe isin qaraciisa. Sababni isaa wal fakkaataadha. Bilisa yeroo jedhamu meeshaalee wal fakkaatu miti. Meeshaa garaagaraatiin shaanxaadhaan jechuudha. Shaanxaa tokkitti yoon ofiikoo fakkeenyaaf ammas algaa libsii yoo ta'e jechuudha. Algaa libsiin gosaan tokko yoo ta'e gosa tokko ta'e lama immoo yoo ta'e tokko bilisa yoo sinii darbee tokkotti immoo itti qaraxamaa jechuudha. Kanaafuu isin maal gochuu qabdu siistamii karaa gabaabaa jechuudha. Birdilibsii yoo barbaadanii gosa garaagaraa bittu jechuudha. Birdilibsii xiqqaaf guddaan jira miti akka kanaan bitaa. Gosni isaa garaagara ka. Algaa libsiinis jira miti gosa gosaan algaa libsoonni giddu galeessi jijjiru algaa libsoonni gurguddaan jiru. Isaan kana akka qaraxarraa bilisa sinii ta'utti algaa libsii ishee xixiqqaas tokko bitaa isa gurguddaas tokko bitaa. Gosa gosaan jechuudha. Adda kan ta'e birdilibsiis haa ta'u adda kan ta'e algaa libsiis haa ta'u adda kan ta'e
meeshaas haa ta'u adda kan ta'e bitattu jechuudha. Gosuma tokko fakkeenyaaf Araboonni meeshaa wal fakkaatu dabilii bitu waan ta'eef akkasuma godhiinaasin asitti kunoo tokko tokkoon isaa ilaalamee tokko yoo bilisa ta'e tokkotti immoo qaraxaa siin jedha. Qaraxi siin jedha. Kanadha. Inni kan biraa maal isinitti himuun barbaade isa kan biraa inni kan biraa jechuudha yooni shaanxaa kaargoo erguu baadhee of faana dabarsee qarshii 100 bichaan kaffalaayyuu namni jedhee gaafate jira. No akkas miti. Seerri isaa akkas miti. Birrii 100 baay'ee kan kaffalamu gatii aseenee baheefidha kaargoo. Innati qabattee dhufte maa suma faana darba waan ta'eef isa kiiloo 46 inni. Isa kiiloo 23 sanadha inni. Isatti waan kaffaltu hin qabdu maayyuu jechuudha. Garuu inni shaanxaa tokko suni birrii 100 kan jedhame isa waraqaa bilisaa barreessisiifattee jechuudha. Waraqaa bilisaa barreessisiifattee jechuudha. Namoonni deebitanii biyya Arabaa hin deebitan taanaan deebi'uu hin barbaadan taanaan siruma bakka waan qabdan hundumaa kaargootti gashadhaati. Meeshaa haaraa uffata huccuu yeroo baay'ee huccuu haaraadha rakkoo kan uumaa huccuu haaraa kana yoo wal fakkaate baay'ee yoo ta'e maalitti yaadu seetan isaan amma akka waan jiramti daldalli warri daldalan jiru miti huccuu waan akkasii meeshaa akkasii warri daldalan jiru firii viizaa qabatanii warri daldalan jiru warri as rakkaban jiru isatti fakkaachuu danda'a. Isatti fakkaachuu waan danda'uu fi qaraxa baay'isachuudha yoo uffata haaraa waraqata qabu baay'ee argan jechuudha. Suuqitti waan as rakkabamu isaanitti fakkaata. Kanaafidha kan qaran irratti baay'atu. Isin immoo daldaluuf miti waan ta'eef amma fakkeenyaaf uffanni suuqiidhaa bitamu haaraa ta'uusaa mirkaneeffamu waraqatichi irraa cituu hin qabu. Waraqata sana qabaachuu qaba. Isin immoo hin nagaddu miti. Galtanii uffattu maatiidhaa fi firoota keessanii waan ta'eef waraqata isaa irraa kaasaa irraa ciraa jechuudha. Haaraa hin fakkaatu. Kun gurguraafis jedhanii hin shakkan waan ta'eef. Garuu waraqanni irra jira taanaan uffata haaraatu baay'ata taanaan irra isiniin darban waaqa isin qaraciisu jechuudha. Ituma waraqata sana qabdanii utuma firii isa jedhu isa natsaa waraqatii sana bilisa isa jedhu sana qabuyyuu haaraan baay'anaan hin qaraxamaa jechuudha. Kanaafuu waraqata haaraa sana irraa ciraa uffata wal fakkaatu hin baay'isinaa tokko godhaa. Akka nama isiniin jedhe gosa gosaan garaagarummaa uumaati yeroo bittan jechuudha. Haala kanaanii shaanxaa immoo akkuma isiniin jedhe shaanxaa tokko godhina. Shaanxaan guddaan sunis jira baay'isawee. Shaanxaan bareedinaa fi qaqqabatamu baay'istan sun isa dhiisaati isa intiniidhaan bitamu jiramti sadarkaadhaan isa bitamu sana hin bitina inni sin kafalsiisa waaqa gatii. Garuu maal gootu isa guddaan tokkos jira yoo ta'u baate immoo baarmeelii pilaastikii bittanii isatti gootaniitu ergitu jechuudha. Gaaffii isin gaafattanii koomentii irraa dubbise kanumadha. Galatoomaa yuutuubii kiyya laayikii naa gochuu hin irraanfatinaa. Ijoolleen ilaaltanii koomentii barreessitan laayikii naa godhaa. Na jajjabeessaa jechuudha. Laayikiin koomentii irrayyuu laayikiin hin fayyada waan ta'eef jechuudha. I love you. Thank you.